Har'a Hagayya 14 2026 gareen finciltoota Sudaan humna deeggarsaa saffisaa RSF magaalaa Tarsiimawaa fi xurree bishaanii Al-Kurmuk ishee guutummaatti daangaa Itoophiyaatiin wal-qabattu to'achuu isaa labsee jira. Kuni oduu waraanaa idilee miti, kuni fakkii waraanaa haaraa fi daandii loojistiikii guutummaatti kukkutuu isaa ni agarsiisa. RSF akkamitti magaalattii to'atee iccitii teessuma magaalaa kanaa fi dantaa Itoophiyaa bal'inaan qabannee jira. Har'a ragaan suukanneessaan minjaala qorannoo warra dhiyaa fi arabaarraa dho'e dhugaa dhooftuu tokko saaxilee jira. Itoophiyaa fi Eertiraan dhimma galaana diimaa fi buufata doonii Asab irratti waraana xiinsammuu fi ilaalcha isa dhumaa eegalanii jiru. Bal'ina isaa ni dhageessu. Ambaasaaddar Itoophiyaa biyya Somaaliyaatti ramadaman Ambaasaaddar Suleymaan daddafoon ragaa ji'oo-poliitiksii fi seera waraanaa idil addunyaa walitti hidhuudhaan iccitii jabaa saaxilanii jiru. Akka yaada isaaniitti mootummaan Eertiraa humna waraanaa isaa seeraan alaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamursiisuun kallattiin gara naannoo Tigraayitti ergee jira. Ambaasaaddar Suleymaan waraqaa dippilomaasii lafa kaa'uun akkaataa seera waraanaa UN'tiin Eertiraa rukutuuf mootummaan qophii ta'uusaa akeekee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar qafuun kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Hanga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Osoo addunyaan ija dhiphinaatan abbaa giddu galeessaa daawwatu handhuura Gaanfa Afrikaa keessatti daangaa Itoophiyaa fi Sudaan irratti madaalliin ji'oo-poliitiksii fi waraanaa guutummaatti garagalaa jira. Dhukaasnii fi dho'iinsi har'aa kun waraana keessoo Sudaan qofa osoo hin taane waraana bakka bu'iinsaa xaxamaa kan Itoophiyaa, Eertiraa fi gamtaa Emireetota Arabaa of keessatti hammatedha. Har'a Hagayya 14 2026 gareen finciltoota Sudaan humna deeggarsaa saffisaa RSF magaalaa Tarsiimawaa fi xurree bishaanii Al-Kurmuk ishee guutummaatti daangaa Itoophiyaatiin wal-qabattu to'achuu isaa labsee jira. Kuni oduu waraanaa idilee miti, kuni fakkii waraanaa haaraa fi daandii loojistiikii guutummaatti kukkutuu isaa ni agarsiisa. Mee magaalaa Al-Kurmuk tana ija saayinsii waraanaa fi ji'oogiraafiitiin gadi fageenyaan xiinxallu. Al-Kurmuk dachee gammoojjii duwwaa miti, isheen naannoo Biluu Naayil keessatti kallattiin daangaa Itoophiyaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi Sudaan kibbaa wajjin kan wal quunnamsiistudha. Ijaarsi ji'oogiraafii ishee riqicha daangaa guddichaa ishee taasisa. Wanti hunda caalaa addunyaa dhiphisu garuu fageenya isheeti. Magaalaan tun magaalaa guddoo naannichaa Damaazan irraa kiiloomeetira 140 qofa, akkasumas hidha bishaanii Roosaayiris irraa kiiloomeetira 160 qofa fagaatti. Hidhi Roosaayiris kun madda humna ibsaa fi bishaanii isa guddichaa Sudaan yeroo ta'u, namni Al-Kurmuk dhuunfatee bishaanii fi humna ibsaa Sudaan kokkee hudhee qaba jechuudha. RSF amma kokkee Sudaan kana harka isaa keessaa seensisee jira. Dhugaan suukanneessaan minjaala kanarraa dho'e walitti hidhamiinsa waraana Itoophiyaa fi Sudaanidha. Waraanni kun tarsiimoo gamlameedhaan wal xaxaa jira. Akka gabaasni kun ifa godhutti Jeneraal Al-Burhaan raayyaa waraanaa Sudaan mormitootaa fi finciltoota TPLF waliin wal qabachuudhaan daangaa bahaa Sudaan irraa waraana Itoophiyaatti dhiibuuf yaalaa jira. Al-Burhaan Eertiraa waliinis hariiroo qaba. Faallaa kanaatiin ammoo himeeditiin Jeneraal Muhammad Hamdaan Daagaloon hoogganaan RSF dhiibbaa fi eegumsa Itoophiyaa akkasumas gargaarsa waraanaa fi diroonii United Arab Emirates irraa argatuun mootummaa Sudaan guutummaatti dachee sanarraa haxaa jira. Ija ji'oo-poliitiksiitiin yeroo RSF Al-Kurmuk dhuunfatu inni dantaa ofiisaa qofa osoo hin taane dantaa Itoophiyaas tiksaa jira. Sababiin isaa daangaan Sudaan inni Itoophiyaatti maxxanu yoo harka RSF galee TPLF karaa daangaa Sudaanitti ittiin baqattu yookaan loojistiikii ittiin argattu guutummaatti cufamaa ta'a jechuudha. Mee madaallii teekinooloojii waraanaa dirree kanarratti hojjechaa jiru haa madaallu. Aangoonni Al-Kurmuk akka dubbatanitti magaalaan tun guyyoota 3 haleellaa diroonii fi meeshaa gurguddaa jala turte. RSF meeshaa ammayyaawaa kana eessaa argate? Mootummaan Sudaan irra deddeebi'uudhaan haleellaan diroonii kun daangaa Itoophiyaa keessaa ka'ee dhufa. United Arab Emiratestu hidhachiisa jechuun iyyachaa jira. Kuni dhugaa ta'es ta'uu baates madaalliin waraanaa lafarraa olaantummaa qilleensaa herrega waraanaa keessatti uumee jira.
Dirooniiwwan xaxamaa kanneen ijaaraa daree mootummaa Sudaan jaamsuu danda'an dachee gaarrenii fi gammoojjii kana keessatti xiyyaaraa fi taankii caalaa waraana kana injifachaa jiru. RSF'n amma Al-Kurmuk qabachuun qofa hin teenye Jeneraal Himeditiin gara Kaartumitti fuula deeffadhaa jechuun ajajaa goolabaa dabarsee jira. Dirooniiwwan RSF amma samii Kaartum irraa balali'aa caasaa raayyaa waraanaa Sudaan tarsaasuu eegalanii jiru. Walumaa galatti ragaan daangaa kanarraa abbaa jiru addunyaaf dhugaa tokko ifoomsee jira. Gaanfa Afrikaa irraa dirree waraanaa morkattootaa ta'ee jira. Waraanni kaaba Itoophiyaa TPLF fi mootummaa akkasumas waraanni Sudaan mootummaa fi RSF dhimma adda addaa miti. Isaan hiddi isaanii tokko ta'ee jira. RSF'n Al-Kurmuk qabachuun isaa Al-Burhaanii fi TPLF'n sodaa jireenyaa isa guddichaa yeroo ta'u Itoophiyaaf ammoo kellaa ittisaa daangaa isa dhumaa uumee jira. Waraanni waraqaarra darbee dho'iinsi diroonii fi dhukaasni qawwee uummata miliyoona 13 buqqaasee fi kumaatamaan dhabamsiisee amma daangaa Sudaanii fi Itoophiyaa irraa ka'ee hanga Kaartumitti ibiddaan deemaa jira. Madaalliin waraanaa Gaanfa Afrikaa guutummaatti garagalee jira. Namni daangaa fi bishaan to'atee ajandaa morkii diinota isaa qilleensa irratti daaraa godha. Osoo Gaanfa Afrikaa muddama waraanaa keessoo fi lola daangaa Sudaaniin hudhamtee jirtu dirree biraa kan rasaasa hin qabne garuu dhukaasa misaayilaa caalaa onnee fi madaallii ji'oo-poliitiksii naannichaa raasu tokkotu ifa ba'ee jira. Waraanni jaarraa 21ffaa yeroo hundaa taankii fi xiyyaaraan hin eegalu. Waraanni inni dhugaan kan sammuu fi ilaalcha uummataa waraanu dirree miidiyaa fi muddama dippiloomaasii irraa jalqaba. Har'a dhagaan suukanneessaan minjaala qorannoo dhiyaa fi arabaarraa dho'e dhugaa dhooftuu tokko saaxilee jira. Itoophiyaa fi Eertiraan dhimma galaana diimaa fi buufata dooniyaa sabirratti waraana xiinsammuu fi ilaalcha isa dhumaa eegalanii jiru. Mee dhugaa kana gadi fageenyaan xiinxallu. Miidiyaaleen mootummaa fi dhuunfaa Itoophiyaa yeroo ammaa kana sagantaa idilee isaanii dhiisanii duula qindaa'aa fi walirraa hin cinne dhimma galaana diimaa fi asabarratti eegalanii jiru. Dhaabbileen miidiyaan gurguddoon kanneen akka Faanaa keessattuu Faanaa Arabiik dabalatee tajaajila oduu Itoophiyaa fi koorporeeshiniin tamsaasa Itoophiyaa akkasumas miidiyaaleen dhuunfaa warri afaan Ingiliziin maxxansan The Reporter fa'aa hundi isaanii afaan tokkoon ajandaa kana bobeessaa jiru. Kuni gocha gaazexeessummaa tasaa miti. Saayinsii ji'oo-poliitiksii keessatti kuni waraana odeeffannoo fi qophii sammuu uummataadha. Mootummaan Itoophiyaa ajandaa karaan galaanatti ba'u dhimma daldalaa qofa osoo hin taane dhimma nageenya biyyaalessaa seenaa fi ji'oo-poliitiksii Gaanfa Afrikaa waliin guutummaatti walitti hidhee addunyaatti gurguraa jira. Ija tarsiimawaa fi madaallii humnaatiin Itoophiyaan maaliif duula kana amma jabeessite? Itoophiyaan biyya uummata miliyoona 120 ol qabdu kan dinagdeen ishee saffisaan guddachaa jirudha. Garuu biyyi amma kana guddatu ujummoo hargansuu dhabde. Biyyoota ollaa irratti hirkachuun ishee ija Finfinneetiin yeroo ilaalamu sodaa jireenyaadha. Miidiyaaleen Itoophiyaa aangoonni hayyoonnii fi aktiivistoonni miidiyaa hawaasaarra jiran asabiin akkuma filannoo seena qabeessaa fi uumama Itoophiyaatti dhiyeessaa jiru. Ergaan isaa dippiloomaasiin haguugamus lafa jalaan garuu Itoophiyaan teessuma Gaanfa Afrikaa keessatti goftummaa ishee mirkaneeffachuuf daandii bishaanii ni barbaaddi. Asabis qaama seenaa keenyaatti kan jedhu madaallii haaraa lafa kaa'aa jira. Garuu Eertiraan muddama miidiyaa kana calliseen daawwattu. Daangaa gama sanaan Asmaraa keessaa deebii sibiilaa fi murannoo guutuu qabutu dhaga'ama. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yamaana Gabra Masqal eeboo dippiloomaasii gara Finfinneetti darbatanii jiru. Ejjannoon Eertiraa ifadha. Asab buufata doonii Eertiraati. Dacheen sun dachee Eertiraati. Birmadummaa fi tokkummaan daangaa Eertiraa matumaa minjaala mariirra hin taa'u. Qaama kamiinuu waliin hin daldalamu. Eertiraan seera idil addunyaa waabeeffachuun biyyi kamiyyuu buufata doonii ishee fayyadamu yoo barbaadde eeyyamaa fi murtii Asmaraa guutummaatti fudhachuu akka qabdu dhimma birmadummaa tuquun sarara diimaa akka ta'e jabeessitee labsitee jirti. Mee dho'iinsa afaanii kana madaallii waraanaa fi siyaasaatiin walitti finnee haa ilaallu. As keessatti waldhabdeen yaada rimee gurguddoo lamatu walitti dhufee jira. Gama tokkoon yaada rimee jireenya Itoophiyaatu jira. Itoophiyaan rakkoo alaa fi keessoo ishee cabsite biyya humna guddittii naannichaa taate ijaaruuf bishaan galaana diimaa dirqama barbaaddi. Gama biraatiin ammoo yaada rimee birmadummaa Eertiraatu jira. Eertiraan biyya birmadummaa ishee waraana waggoota 30 fi dhiiga dhalootaatiin mirkaneeffattedha. Ija Asmaraatiin seenaa durii kaasuun yookaan asabiin maqaa dha'uun Itoophiyaa kallattiin dachee Eertiraa dhuunfachuuf shiraa xaxamaa jirudha jechuun fudhatti. Asmaraan morkii akkasii kanaaf gurra hin qabdu. Olaantummaa birmadummaa ishee eeggachuuf filannoo hundumaa ni fayyadamti. Walumaa galatti gabaasni kun addunyaa fi Gaanfa Afrikaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxilee jira. Waraanni qawwee fi misaayilaan lolamuun dura yeroo hundumaa waraana miidiyaa fi haasaatiin qilleensi guutama. Itoophiyaan dhimma galaana diimaa fi Asab dhimma filannoo yookaan hawwiirraa gara ajandaa nageenya biyyaalessaa fi dinagdee isa ijootti ceesiftee sammuu uummata ishee fi hawaasaa idil addunyaa qopheessaa jirti. Eertiraan ammoo muddama kana hunda fuulduratti dacheen tiyya sarara diimaadha. Eenyuyyuu tuquu hin danda'u jechuun kellaa sibiilaa dippiloomaasii fi siyaasaa ijaarrattee dhaabbattee jirti.
Galani diimaa fi Asaabaarraa dachee fi bishaan qofa osoo hin taane xiinxala madaallii ji'oo-poliitiksii kan Finfinnee fi Asmaraan eeboo waraanaa xiinsammuutiin irratti wal waraanaa jiran ta'ee jira. Madaalliin morkii kun nagaa waraqaarraa cabsee yeroo kamiyyuu gara sa'aatii 0 dippilomaasii irratti dhufuuf dhiphinaa fi naasuu guddaan eegamaa jira. Ambaasaaddar Itoophiyaa biyya Somaaliyaatti ramadaman Ambaasaaddar Suleymaan daddafoom ragaa ji'oo-poliitiksii fi seera waraanaa idil addunyaa walitti fiduun iccitii jabaa saaxilanii jiru. Akka isaan ifoomsanitti mootummaan Eertiraa humna waraanaa isaa seeraan alaa daangaa Itoophiyaa qaxxaamursiisuun kallattiin gara naannoo Tigraayitti ergee jira. Kaayyoon humni kun dachee Tigraay seeneef ammoo hooggantoota TPLF warra maafiyaa jedhamanii fi hidhattoota faannoo faana qindoomina waraanaa uumuun mootummaa federaala Itoophiyaa aangoorraa kuffisuudha. Wanti guddichi as keessatti hubatamuu qabu dhimma jijjiirama madaallii humnaa isa suukkanneessaadha. Qaadama dura bara 2022 keessa waraana kaaba Itoophiyaa isa dhaasan irratti raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa waraanni Eertiraa fi hidhattoonni faannoo harka wal qabachuudhaan TPLF irratti waraana guutuu gaggeessaa turan. Har'a immoo dirrichi guutummaatti garagalee jira. Eertiraan TPLF fi faannoon diinummaa waggootaa dhiisanii walirratti duuluu dhaabanii tokkummaa uumuun kallattiin qawwee isaanii gara Finfinneetti garagalchanii jiru. Obbo Geetaachoo Raddaan pireezidaantiin bulchiinsaa yeroo Tigraay duraanii taatee kanaam ifatti mirkaneessee jira. TPLF qaamolee keessaa fi alaa waliin mootummaa kuffisuuf qindoomtee jirti. Garuu dhimmi kun morkii siyaasaa qofa miti, dhimma birmadummaa fi labsii waraanaati. Ambaasaaddar Suleymaan daddafoon waraqaa dippiloomaasii lafa kaa'ee ulaagaa seera waraanaa addunyaa kallattiin dirreetti fidee jira. Biyyi tokko eeyyama mootummaa giddugaleessaa malee humna waraanaa hidhatee biyya biraa keessa galchite jechuun seera idil addunyaa jalatti weerarri waraanaa raawwatameera jechuudha. Kun Itoophiyaaf mirga of ittisuu kallattiin kennaam. Ambaasaaddarichi kana yeroo ibsu Itoophiyaan ofirraa ittisuuf yoo waraana kana jalqabde Eertiraa haleeluuf mirga seeraa qabdi jedhee jira. Kana jechuun waraanni itti aanu daangaa Itoophiyaa keessatti qofaa kan daangeffamu osoo hin taane raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa kallattiin daangaa ce'ee Asmaraarratti haleellaa raawwachuuf sababa seeraa argateera jechuudha. Dhiphinnii fi ulfaatinni waraana kana ibsaa Jeneraal Caalaa Dabalee Ambaasaaddara Itoophiyaa biyya Keeniyaatiin caalaatti ifataa. Jeneraalichi akeekkachiisa madaallii ji'oo-poliitiksii guutummaatti haquu kennee jira. Waraanni kun yoo jalqabe mootummaan Eertiraa ammaa kun hin jiraatu, kaartaan lafichaas jijjiiramuu mala. Kuni haasaa idilee miti, kuni dhimma jijjiirama sirnaa fi birmadummaa dachee biyya tokkoo xumuruuti. Itoophiyaan yoo Eertiraa irratti waraana guutuu bantee kaayyoon ishee humna deebisuu qofa osoo hin taane kaartaa gaanfa Afrikaa deebisanii ijaaruu ta'uusaa agarsiisa. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad kanaan dura humna ittisaa fiixee Somaalii hanga matsawwaa tiksuu danda'u qabna jechuun isaa ofitti amanamummaa waraanaa kana ragaa godha. Maaliif Eertiraan tarkaanfii of ajjeesuu fakkaatu kana keessa seente yoo jenne deebiin isaa hidhata madaallii humnaa idil addunyaa keessa jira. Erga Itoophiyaan uummata miliyoona 120 ta'uuf ulaa galaanaa argachuuf gaaffii kaastee fi Somaalilaand faana waliigaltee mallatteessitees madaalliin gaanfa Afrikaa guutummaatti dho'ee jira. Eertiraan Somalilaand yoo Itoophiyaaf galaana bantee boruu dhiibbaan waraana galaana diimaarraa natti dhufa jechuun sodaatti. Soomaaliyaan gama isheetiin walabummaa kiyyatu tuqame jechuun iyyitee as gidduutti diinni Itoophiyaa inni seenaa fi dhimma hidhaaromsaatiin muddame. Masriin carraa kana fayyadamuun Eertiraa fi Soomaaliyaa tokkomsuun waraana bakka bu'iinsaa banuuf qophii xumurtee jirti. Eertiraan waraana Masrii Itoophiyaa keessatti hojiirra oolchuuf TPLF fi faannoo faana tokkummaa uumtee dhiibbaa giddugaleessaa Finfinnee irratti ijaaraa jirti. Waraanni lafa jalaan qindaa'aa jiru kun bifa waraana hunda hirmaachisuu of keessaa qaba. Ambaasaaddar Suleymaan akka saaxileetti ajajoonni waraana Eertiraa ogeeyyiin basaasaa fi meeshaaleen waraanaa gurguddoon amma dachee Tigraay keessaa qubatanii jiru. Daangaan Itoophiyaa fi Eertiraa inni seena qabeessi sun amma akka daangaatti ilaalamuu nafe guutummaatti lafa irraa haqameera. Humni Eertiraa hanga raayyaa fi Allaammaaxaa ga'uun isaa Eertiraan waraana kana keessatti gorsaa qofa osoo hin taane hirmaattuu kallattii ta'uu ishee mirkaneessee jira. Dhimma kana gama gatii namoomaa fi xumura hawaas dinagdeetiin yeroo safarru akeekkachiisaa Daayirektara dhaabbata fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanom kaasuu gaafata. Akka inni ibsetti dacheen Itoophiyaa guutummaatti dirree dhiigaa taateetti Oromiyaan, Amaarri, Affaarii fi Beenishaangul waggoota 3 darban waraanaan miidhamaniiru. Amma immoo Tigraay irra deebiin ibidda waraanaatti deebi'aa jirti. Waraanni dirree kana irratti uumamu kufaatii mootummaa fi ji'oo-poliitiksii qofa osoo hin taane dhuma hawaasummaa kan fidudha. Garuu xumurri waraana kanaa Eertiraafis salphaa hin ta'u. Ambaasaaddar Suleymaan fakkiidhuma yeroo kaasuun Eertiraan haala ammaa kanaan itti uftee yaaddoo nageenyaa biyyaalessaa Itoophiyaa taanaan mootummaan Itoophiyaa tarkaanfii humnaa fudhata. Kun immoo akkuma Sudaanii fi Yaman fa'aa rakkoo nageenyaa guddaa fida. Kana jechuun waraanni kun yoo guutummaatti dho'e mootummaa Asmaraa lafee isaa caccabsee biyyattii bittinneessee Eertiraan gara biyya kufteetti akka jijjiiramtu akeekkachiisaa ji'oo-poliitiksii kallattiin kennamedha. Walumaa galatti dhugaan ifatti mul'ate kana Gaanfi Afrikaa barmeelii boba'aa ibiddaa eeggachaa jiru ta'ee jira.
Waashingitanii fi hawaasni idil addunyaa callisanii ilaalaa jiru. Garuu madaalliin humnaas keessatti ijaaramee kallattiin dho'iinsa guddaatti deemaa jira. Masriin Eertiraa fi hidhattoonni keessoo harka wal qabachuun Finfinnee cabsuuf yeroo qophaa'an mootummaan Itoophiyaa immoo sababa seeraa qopheeffatee deebii waraanaa isa dhumaa fi madaallii kaarsaa biyyootaa jijjiiruuf deemu kallattiin labsee jira. Waraanni boruu jalqabu waraana daangaa tiksuu qofa osoo hin taane waraana impaayirota naannichaa hirmaachisuu isa dhumaata. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa Channel News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.